hojjanneen jedheen ilmaan guddisaa ture mallaqan hojjannee bakka mallaqa soof harkaan qabuun jedhanii akka mallaqa hin qabdu akka mallaqa qabu naan jettaa waggaa 2 guutuu biyyaan baaturti kan jedhu bakka natti tolba ba'eetuma ka'e jechuudha. jechuun odoon ani inni silaa hin deemtu naan jedhee odoon biyya jiraadhee yookaan goommanan gurguraa yookaan bunan karaarra taa'ee charachara malee waa birrii na gaafata eessa jirtaa kootis mucaa kootis hin gaafatu anas nan gaafatu nan beeka ture jechuudha faayidaan irra soqa malee. Achiin booda birriin hin jiru gaafan jedheen guyyaadhaan birrii mana gaafata jechuudha birriin hin jiru birriin hojjenne beekaan kan hojjedhe maatii koo qarqaaraa ilma koo guddisaan ture waggaa 2tti immoo daa'ima koo laaluun dhufe. Birriin hojjenne dhugumaa immoo birriin hojjenne ani birriin fakkaan qabu. Maaliif ni beekta keessattuu gizee duraadhaaf dhuftu riyaala maannoo dirhama 1000 takkaan hojjechaa ture. Kana keessaa maazariin koo dhukkubsattuudha faazariin koo akkasuma ilma san immoo isaan biratti hin gatee dhufe. Gatii kana ta'eef faqaan hin jechuun achi immoo liqeeffadheetis kan faazariin akkasitti qotiyyoo san gurguree dhufee. Qotiyyoo san faazarii kootiif nan bitee maal osoo hin jedhu bakka hin jiru birriin gaafa waggaa 2 mucaa kiyya arguudhaaf deebi'e jechuudha. Achi kanarraa kan ka'e namichi hanqisaan malee gaafa waggaa 2 fixee biyya galu gaafa maatii koo bira dhufu nan galaa mucaa kiyya guddifadhadhee isa biratti nan deebi'e gaafa isa biratti deebi'u bakka dhaabbadhu ka'ee kiyya na hanqise jechuudha. Gaafa kaanitti ol ka'ee madaamii kiyyatti bilbilee madaamiidhaan lakkii tikeettii naa kutii baqqaan nan dhufaa jiruun biyyaa naan taane nan jedheeni madaamiin kiyya osoo torbanitti naa kuttee nan dhufee jechuudha garana. Garana gaafa dhufu maal jedheeni kan dura darbeera mucaa kana sirratti dhiiseera kan darbee kan dhufuuf immoo maal goona. Akkoo jiru addaan furachaa wanna. Maaltu cufisin jedhe muyitii ishii godhii sin jedhe koomentiidhaan barree boo'a jedhaa boobsi koomentii cufnaan ta'uu dide kanaaf wanno boo'ichaa akka naalatti hin barreessineef cuufi muyitii godhii sin jedhaa muyitii godheen ture. Hanshiin sin jedhaa isaan kan godhatte. Hoggaa ishii muyitii godhe dubbachuu qabda ture. Gaas isin wanno emoojii boo'ichaa na jalatti hin gadhiisina warninginatti kennisiistan nagaan qabdan isaa. Okay itti fufu. Dawwal. Connection yadi. Sennaba. Difama wallahi dingata sirratti cufa amma dingatatti bu'e bareeddu koo difama ayyeetti naafuuf. Achiin gaafa nas dhufee Adaamaa jiraataa gaafa jiraattu akkasumas akkasin jedhee birrii waliin galle kanan deemee amma 1000 takkaa fi 200 ta'ee damoosni koo jechuudha gaafa biyya galee deebi'u. Achiin booda gaafa dhufee ji'a 3tti ji'a 2tti malee ji'a 2tti birri ergitu malee naan jedhee funyaarra dhaabatee ammallee birri makana ergitu malee manni irratti diigamuu heedaa maalidhaa kanaa sanii maal goota dhaabbadhu fa'i na hanqise. Achiin booda maal godhee hiriyyaan tiyyaan jirti mana haadhaa hojjetti. Hiriyaa tiyya sanarraa birrii 1,000 liqeeffadhe kan ji'a 2 kan koo hin jira. Walitti qabee 96,000 akkas ergeef jechuudha. Qarshii saniin maal godhee niitii too hiikee hin jira jedhee warra ollaa hundatti mee jechuudha warra ollaa hundatti mee niitii biraa kunoo fuudhee jira jedhee. Algaa ofii kiyyaa ani afee meeshaa mana guutuu kan waggaa meeqa keessa taa'ee dhugaa dubbachuudhaaf meeshaan ani mana arabaatiin biyya Saawudiin turre nolachuu mana arabaatti qabannee galle wanti marti manni guutuun akkasumatti osoo jiru nama biraa fuudhee manatti galchee jechuudha. Otoo samaanaa addan buusin moo? Oduma samaanaa addan buusin.
Yoo barbaachisaa ta'e ani suuraa qabatamaan na bira jira jechuudha. Wanni martuu qabatamaan na bira jira. Yoo barbaachisaa ta'e. Fuudhee manatti hin galchee namitti hin galchee namittiidhaan immoo niitii jala adda baanee jirra. Kunoo duraanuu kan inni ishee wajjin haasa'aa maal godhaa ture. Maalidhaa fi akka mucaa koonaa kennituufi malee waan biraatiif miti kan jedhu ishillee amansiisee gaafa kaanii ani lafti nagaadhaa biyyi nagaadha dheen TikTok irratti suuraa mucaa kootii suuraa abbaa manaa kootii godhee poostii godhee jechuudha. Gaafa poostii godhu mucayyoon tun fireendii waan taateef silkii isaatiin ana laaltee jechuudha niitiin fuudhamtee tun. Hayyee achiin booda sheer gootee ofii silkii ofiitti sheer gootee haayinaan jettaa. Ati eenyudha haadha ebaluuti eewwaa haadha ebaluuti. Hayyee achiin booda ati abbaa manaa keetiin akkuma ati bilbiltee kan abbaa manaa keetii wajjin wal bira jirtu naan jette. Abbaa manaa kootii wal bira hin jirru. Wal bira hin jirru ani Saawudii jira ani Dubaay jira inni immoo biyya jira garuu. Maatii keenya nagaan guddifachaa jira wajjumaan jirra. Akka naan jette akkana wanna jiru maraanattaa soofteen sitti haasa'e. Maayii baqaan eega isaaf tole eega jaalalli hin jiraatini. Kan jedhaan irrumaa godhe. Achi akkana mucayyoon akkanaan jettee irraan gorre jechuun yookaan wanti jiru kun waan sobaa ta'uu danda'a jedheen maal jedheeni bilbileefi. Mucayyoon suuraa manaa isaa wajjin kaatee kan isaan wanna maraa qabatamaan naa ergaa turte biyyoon jechuudha. Niitiin tun kan naa ergaa turte egaa sanaan mucayyoo wajjin PC uumee maal jedheeni wanna gootuu jedheen haadha manaan qabdu miti eenyu. Eegama haadha manaan qabaatini anis si amanu innis na amanaatis na amantaa. Kana waan ta'eef piroofaayilii immoo keetii piroofaayilii telegiraama keetii feesbuuka keetii hunda suuraa koo godhi jedhiinii jedheen. Duraadhaatu jedhee malee ana fagoon jira atis fagoo jirtaa. Kana waan ta'eef mee anis abbaa manaa nan qabaa atis haadha manaa qabda. Gidduu kana immoo ilmi tokko ni jira. Suuraa sadeen keenyaa kana piroofaayilii haa godhannu jedheen. Maaliif ani wanna hunda dhaga'ee jira argeen jira waan ta'eef garuummoo namni badhiidhaa miti dubartiinis ni dogongorti miti. Dogoggora ta'uu danda'a jedheen akkas jedheen dura jechuudha. Achiin booda maal bakka arrabaan lafaa xirriggina godhee na fuudhee kaa maaliif bakka maatii keettu si gorsee maatii koo immoo maatii koo jibbaa keessa hiriyaa kee jechuun hiriyaa si gadi daa'ima akkasitti arrabsitu daa'ima xiqqishoo akkasitti arrabsitu maatii koo sirriitti jibbaa jechuudha. Wanna jibbuufillee wanna takka jechuun kana jettee wannummaa maatii jibbituuf maal yoo jettee gaafattee deebii takkasiif hin qabu. Annaa ani amma jechuun haalaati na gaafattu irratti illee lakkoofsa koo akka inni siif gane naaf galeera. Gaafa gabaabsinu baay'ee tokko gara nama nyaattaa garuu amma ati daa'ima irratti araaramuun ni feeta? Ani jechuun araaramuu miti argaa isaa hin fedhu lubbuu. Daa'ima kee arguun feeta? Argaa isaa arguu baay'ee dasnaadha. Araaramuu miti. Maaliif daa'ima koo barqasa bana anna harganas jiru malee funyaan qabeen irraa fuudha. Hagumaas jirtutti akkasitti argisiisu ni feeta? Hagumaas jiru iyyuu irratti argisiisuun inni akka namaatitti akka nama tokkootitti akka nama sammuu qabutti odoo yaadee wal na argisiisa garuu inni sammuu qabu balleesse. Zannabachi inni na bira jira. Ati tiktookii ni qabda? Akkaawuntii tiktookii? Inni na bira jira? Si bira. Ati akkaawuntii tiktookaa ni qabda? Akkaawuntii tiktookiin hin qabaa'e. Na bira dhufuu ni dandeessaa? Yaani walitti haasa'uudhaaf? Lakki ani onlaayinii ba'uun barbaadu lubbuun jechuun maatii kabajaa qabu maatii kabajamtuu qabaan onlaayinii ba'ee ilma eebalu akkas ta'e akkana ta'e jechuun barbaadu wantoonni akkanaa keessa seenuun barbaadu maaliidhaaf
dhugaa jettu dhugaadha. Dhugaan immoo isa kana qabatamaan wanna hundayyuu sitti baane online irra ba'ee akka namni hunduu akkatti online irra ba'ee haasa'u kana nama haasa'u kanayyuu ni sodaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Jechuun hundi hunduu nuti adaba qabna beekti. Namni si jalatu jira, namni si jibbu jira beektaa? Yaa dhugaa. Kana waan ta'eef ani nama hedduu nama sittaayimoo miti gaafa isaa wajjin wal wannaa jennu nama hedduutu na jibbee nama hedduutu baqa akka sariitti na jibbee beekta keessattuu immoo maatiiwwan koo keessattuu firattan koo maaliif isaa wajjin jibbamee jira. Har'a immoo isaa wajjin ba'ee online dhuguma dubbachuudhaaf online isaa wajjin taa'uu hin barbaadu. Maaliif nama isaa wajjin har'a akka galeessa jibbame sanitti har'allee isaa wajjin wallolte jedhee wallola kiyyallee immoo akkasumatti dubbachuu hin barbaadu. Yoo narraa gore akkasumatti narraa haa goru ilma koonatti argisiisu wanna ta'een ilma kiyyanan qarqaara gara biraatiin ani itti mee jira. Sumuna takka jechuudha. Waggaa 15 caalaa isaa wajjin ifaajee jira. Ifaajee hedduu qaba. Wanna takka isarraan barbaadu rabbirraa barbaada malee wanna takka sitti himoo atillee ilmoo dubaraati. Wanna takka qarshii takkitti isarraa hin barbaadu. Ani wanni hin barbaadu kafana yoo tuffisee jiraate kaasii takkitti wajjin akkanaan kenne ilma koo qofan isarraa barbaada. Nashabbileetti koo dhugaa rabbeeti dubartii jabduudha baay'eema tokko obsituudhas ilmoo kee akkasitti argisiisu annanaa subsiisaa siin dawwala. Zannabachi bareeddu شوف ميتي الرقم انت سينا سجلتات ما انه وجهي شيء رجرو بكا سطتي لقيتها روبا جرا سينا وانا سنجلو اتي الموشي ما في التنغرسي في قيتني قبل سلا بالله ان لا اولا درسيتوني بيفور ونوداني بيفور الان باي غدا سغلتومي waaqayyo si haa eebbisu eebbifami baay'ee isaa galatoom guddaa galatoom buleessa ko intumurre na wajjin haasa'e miti xumuruufi miti atillee akkasuma galatoom garuu ka'an irraa barbaadu jechuudha inaalaal maal jedhama seeta beekta oromoo noo mammaaku kamiichuun addeessaa ka himatu fakkeessaa jedhe haya haa ta'u akka feete haa gootu osoo tarii odoo as baatee miidiyaa irratti as baatee himatte waan guddaa ani maal jeen gaafuma duraatu aaddeetoo an daa'ima kiyya kana ija haadha biraa argisiisuun barbaadu ija haadha biddeen argisiisuun barbaadu kaan abbaa biddeen illee argisiisnu dhiisi jedhee waa hedduu keessa tarre kana ishiin kan makkaneetti bilookii hammattariin bilookii daa'ima kiyyaayyuu silkii bilookii goote siihiti siima kanaa bilookii goote waan ishiin irraan galu jettuuf abbaa manaa qabdu. Waan si bilookteef ati yeroo hunda maallaqa gaafata maallaqa mataa azoorten kanaaf si bilookte. Gaaba sittan hima. Ammaati immoo shimaal fin agarsiisu. Seena maallaqa baantemi. Shinatti. Ani gaaf takkoo tarii maallaqa tariiti gaaf takkoo akkanas bahee toniin zannabach maallaqa naa ergi yoo jedheeni jiraadhe kun edana tana nan bulchin takka daa'ima kiyyoo wajjin ciiseera viidiyoo godhee si agarsiisuu danda'an takka jedhe lammata ammoo wayituma ishiin biyyaa kaatee deemtuyyuu daa'ima kana gatteen deemanii lakkiin barbaachisu soo jennuuni diddee deemteen nan maal jedheen amma bar waan isin jettu hunda gurra keetiin dhageessee miti obboleessoo sirri dhagaye saniif bar odoo onlaayinii irra baatee barbaade waan isin jette hunda sana erga dhageesse amma dubbii gabaabsuu duubatti deebinee himachuu son taane isii walitti siin deebi'uun feetu garuu ilmoo ishii arguu barbaadde nuti biyya arabaa gaafa keessa jiraannu nama yoo taate haadha yoo qabaatte obboleetti yoo qabaatte ilmoo keenya deenyaan kaanii miti haadha abbaa keenya irraa fagaannee aga nuti yaadnu nuti beeka ilmoo ishii jechuun immoo kabbaadidha amma ishiin argite boo'aa jirti ilmoo ishee agarsiisteeti maaltu sitti bomaa sirraan barbaadu ilmoo kiyya qaamuma duwwaa ta'e Gaafi bareeda seenaa hin ilaalu. Ana yoona tuffate rakkoon qabu warrumaa sirra jiru gurguddaadha isaan kabajiituma yaani kana bicha waan sababa faanutti miti oo dandeesse agarsiisin karaa kiyyaatiin jechuudha. Waa tokko bicha siimuu kakana. Ayyee. Kalee halkan naannoo sa'aatii 4 irratti galgala jechuudha.
hiriyaa ishii ka Saawudii jirtu akka haadhattis taate Saawudiitti kan wajjin ishii wajjin taa'aa turre Yoobdaar ana wajjin jiru Yoobdaar Tolaa jedhamti ishee sun jechuun Saawudi Arabiyaa jiraatti maalan jeessee tapheetta waan biraa ani kaanaan an dubbisini akka feetaatu daa'imti kun haadha ofii arguu ijaan arguu dhabu sagalee ishii haadha ga'u isaarratti bilbila daa'imaarratti daa'ima ofii haa dubbifattu dhiirti hamba wajjin utaaltu kun cufaadha jette bar bilbila waan jala nama isanna jala kaasette bilbila daa'ima kee irratti hundawwal Rabbi Yesuus koy mucayyo goya fachi koyo wanno na jiraata masjid ale galgala ale suma galgala kafa goyo atos bilooki daa'ima bilookte sitti haafuuti daa'ima kee dubbisadhu Baddu eenyu akka kijibu karaa seenaatiin fiduu dandeessaa? Waan san amma jechuudha. Amma kana an darbeera karaa amma karaa kiyyaa nama ishiin bakka nama bakka haa buufattu ani immoo siifan dawwalaa silkii kee daayirektii naa kennitaa nama bakka haa buufattu daa'ima ishiin kennitaafi. Hin kennitaafi? Mennaa hojjettu akka lamisaale koo siima seena laa waan qabatamas. Ayyuu baay'ee way sirraa bu'aa barkaa ishiin ofii ishiitti guddifattu daa'ima ishee jechuun sirraa bu'aa sirraati niitii qabdaa miti. Niitii ta'uu waliin jiraatu. Rabbi Yesuus osoo haadha manaa qabaadhee nuun jedhuun hoottu sitti abbaa manaa akka qabdu shiidha. Na dhaqeeshi seena waa takka bichaa siimuu eeshi tariitii afachi dhiifama hojii. Amma waggaa lamaan hojjadhee galeettii miti waggaa lamaa fi ji'a saddeet hojjatte waggaa lamaaf ji'a saddeessanitti akka waan tokkoo bichaa godhee zannabachi maqaan ishii wannoo sin jiraami darrasanyii ishii wajjin amma tana si agarsiisu dhiira biraa irratti heerumee jira jettee viidiyoo wannu maallaqa kan irratti ergataa turte nama biraa irratti jechuudha. Irratti ergaa turte maallaqa namni sun hin nyaate ammaal jedheen akka nama tokko gaafa ishii gaggeessu birrii 8,000 qofa kiishaa qaba. Harabbi tokko natti arga daa'ima kiyya dhoksitee maal gootee deemti maal jedheenan of danda'i akkaawuntii keetirra galchadhu anilleen jabaadheen hojjedhatis jabaadhe hojjedhu sumanii takko osoo hin qabaatiin har'a ani adaamarra mana bitadhee qaba odoo ishiin achitti amata lamaa sanitti an adaamarra mana bitee eege ishiin garuu gaafachii galtu dhuftee ji'aa fi guyyaa 15 jette eeyyan ji'aaf guyyaa 15 achi mana galtee akkanumatti eetti naannoo ani horiillee hojjedha beeta naggaadee horiitiya achima odoo jennu gaafa kaanitti wajjumaan teenee odoo akkanuma jijjiirru zannabachi ati eega baate laal eegaati asii baate waggaa lamaa fi ji'a 8 xumurtee tuniin dhuftee waggaa kana keessatti kunoo ani mana kana bitee si eege ati mee maal hojjattee dhuftee jedheen laal jennaani wama takkaanaan jette hayaa dhiyoo dokkanuma jiru dhaabbadha sirratti dhaabbadhu maal hojjettee Itoophiyaa keessatti mana adaama dhaabitteeti birriin odoo ishiin jennaani moo hayaa ani qonnalleen qotaa gabaallee nan hojjedha birrii ishiin natti ergite birrii 9,000 mana adaamatti jaarte obboleessa maal barri rafaan jiru qonna qotteeti inni adaamatti mana jaarte obboleessa jireenya ammaa kanaan. Abiibti na dhaggeeffadhu laalina laal ishiin birriin ishiin amata kana keessa na ergite qarshii 9,600 ala yoo ishiin natti ergite kuni abbaan barbaade ishiin durattuu sitti himteerti sikkaasteerti birrii takkitti natti ergu qarshii 9,600 kanaan ala. Sitti erguu miti sitti erguu nan erga hin jenne ishiin isa makkoo ati amma maal hojjetteeti inni ati Itoophiyaa keessatti adaamaadha mana bitte qonnaan mana bituun hin gonguma waan hin yaaddamu. Ayyee waaqayyo galannaa ga'uuti biyyi teenya qananiitu barbareellee oomishaa beekee ana arsiidha beekte. Inni sun hin dafala. Obboleessa koo inni sun hin waan dhoksiin jebeetta barbaree sirriitti oomishuu dandeetta naannicha jechuun naannoo nani jiru. Emmiti ati sirraaftaa ilaala. Tole inni sun hin galchu amma furmaatarra kan deemnu ati iniitis hin fuune haa jennu ilmoo tana isiin guddifachuu barbaada. Okay, shayya. Qabatama dhibbatti fuune garuu immoo ishii fuudhu ani ragaayyuu nama tokkorra nama sadi na fida ragaa. Isa tokkorra immoo isa lama na fida. Na dhaggeeffadhu kabboleessa walaa dhaggeeffadhu. Isheenis amma hin heerumne hin jenne abbaan ilma kiyyaati jetteerti garuu yoo dandeesse ilmoo ishiin nan jiraachisaanu nan guddifadha yoo jette agarsiisinitti haasoftu karaa kiyyaa yoo immoo lakkii haa guddifattu jette omaa ofirraan barbaadutte daa'ima kenniif daa'ima haa guddifattu. Hiriyaashi kootu sitti maamalaal akka amantummaa tokkotti amma sirratti si bilbilu Yoobdaar Tolaa jedhii sarchi godhi miisee injari irratti nama tokko irratti amma ishiittan sii deebisaa
ati amma ishittan sii dawwala amma sirraa xumura jechuudha. Maal Inalaal goota kun yoo akkas hin bilbilini. Inalaal seenaa waa tokko waan qabatamaa sitti mu hin bilbilini mee walirratti nu dhiyeessi ummanni ikkoo as fiduu fanan yoo danda'amte yoo fiduu baatte immoo ummata shittan hubannoo kuma akka rabbiitiin obboleewwummaa malee walitti dhufeenya waliin beeknu maaliin beeknu. Ishi atasii taasofta ishiin silkii keessaatis. Laki inalaal ishiin illee tiktokii fayyadamtii amma tiktok irraa as baate si argitee toniin jecha kana jette malee tiktokii onlaayinii irra jirti beekta tiktokii onlaayinii irra jirti laaltee geessitee achirraan jecha kana si kaaste amma mucaan laal tiktokiin abbaan mucaa abbaan manaa ishee kan tiktokii kan amma Dubaay waliin jirtu Jooham jedhama sanu Jooham kaampaanii dalaga siif galee. Bareeda ati wantan argine tokko iwassanuu hin dandeessu amma dhiisiisa daa'ima ishee agarsiisuu ni dandeessaan jedhe isheenis suuraan qabatteertiisa isa walitti baastanii asitti na fidatu. Ati fiduu dandeessaa? Daa'iman kaleessa yuub dubbisadhu jedheen ammallee akka daa'imti dubbisuu qabataman bilbila daa'imti bilbila ofiitu qabaa bar daa'imti. Before dawwal. Qoy seenaa. Ilaa ati Isiin suuraa ni qabdi dhaggeeffadhu isiin suuraa niitii fuudhee ni qabdi wannoo isaa hunda ni qaba jette kanaaf isiin silkii keessa teessee asii walitti haa dubbatan. Amma sa'aatiin darbeera bar namatti hin dawwallu obboleetti dhaabbadhu. Inalaal seenaa. Amma dhiisaa Ishiin jettu sasiimu. Seenaa ikoo hin itti dubbatu barbaanne Eegaa deebitee maal akkanaan jette beekta seenaa. Ani igizee hedduu jaarsummaa nama hedduutti erge Dubaay keessa nama sadiitu dubbii dubbate. Daa'ima kanaan ija haadha biddeenitiin agarsiisuun barbaadu. Ani urmii kiyya kanatti haadhan qabu abbaan qabu. Ishiin immoo iyyuu daa'ima kanaan akka daa'imti kun immoo carraan argadhe kan argatu sin qabu. Maaliif akkana gootii jennaanin ani nama biraa jaaladhee jira jette. Akkamitti nama biraa jaallatuun akkamitti daa'ima kan akkamitti gattee jiraatta? Innu siif jettee tuni si eegu jira walumaan jira nafsi eega akkamitti akkana gootaa jetteen hiriyaatni wannoon tun kan Saawudii jirtu tun nama guddoodhasi nama sirriitti nama wannoo ijoollee ishiin gorsinaan maal jetteen isheen ati asirratti dhaabe amma haa dhufu fidi finna mucayyoo bifoolee dawwal haa dhuftu bifooleen. Viidiyoodhaan baasaa tiktookiin aanaa baatu nulachuu wal bira teennee haasuuf. Muitii godhadhaa muitii. Guys, copy linki godha emoji bochaa dhiisaa copy linki godha. Emoji bochaa dhiisaa. Seenaa siimiin jijjiiramee waan jiruuf siimiin tokko kaardii fiiraa kan biraan dawwalaadha. Ana dhaadhiitti. Ayyee. Seenaa. Bakka muitii godha. Muitii godhadha sama muitii godhadha. Qarshii meeqa irratti ergitan goonaa jiru qarshii meeqa jee? Ati muitii qabadha. Hello. Hello. Zannabach. Ara lubbuu maalidha bilbilli kee? Maal jette? Bilbilli kee maalidha? Inni hojjetu miti waan siin jedhu lubbuu dhaggeeffadhu inni amma kan inni na bira jira TikTok irra jechuudha akkaawuntii TikTok inni wanna biraa haasaa daa'ima isaatii daa'ima ishiitii kaleessa dawwaleef hin ture garuu laaluun barbaaddu ani niitis hin qabuun fuune dawwaleefiitu heerumee jira ishiin jaalallee jaarsa Joonii jedhamu qabdi nama jechaa jira oositti tole ta'e TikTok irra waan biraa naasoftanii isuma daa'ima wal agarsiisuudhaaf jecha oo danda'amte akkaawuntii TikTok qabaatte kootu bileessi. Akka inni jechuun marrajaa Joonii wajjin na argee akka Jooniitti na oduu inni of osoo hin taane holola osoo hin taane jechuudha. Namni TikTok irraa qabatama barbaada qabatamaan na agarsiisu saniin achi mootu ani lakkoofsa waatsaappii yoo qabaatte lakkoofsa keetiin wanta qabatamaa siif erguu danda'a gara kaaniin ani onlaayinii irra bahee maqaa koo hin balleessu. Ishi ayyaa ati amma dhufuu hin dandeessu? Ani onlaayinii isaa wajjin siin jedhee bara isaa wajjin onlaayinii hin bu'u yoo murtaadhaa isaa wajjin onlaayinii Ansirraan beeku garuu jechuudha laa amma inni na bira jira inni na bira jira atis koottuti ati qoy atis koottuti
Dhagaa isitti hima. Atis kootuti inni na bira jira ana kabaja kiyyaaf jecha kootu waan biraa inaa sobnu seenaa kanaa duuba darbinaa sobnu marrajaa qabdu atis natti ergita WhatsApp irraan innis natti erga kana booda akkasitti ilaalle tooni nama 2,000 jala jira waan ta'eef kootu laaletti akkasitti daa'ima kee argite daa'ima immoo arguu ishiituun barbaanne malee hin dinnee jedhe. Kanaaf akkasitti wayya. Ani bar lubbu kaleessa isaa wajjin baay'een arrabsamee baay'een ta'e waa baay'een ta'e har'ammoo namni si jalatu jira namni si jibbu jira nama hedduutu na gammada nama hedduutu na laala nama hedduutu waa baay'ee inni takka itti citeeti akkaawuntii biraa banadhuu koottoo barbaadde mistira biraa naasofnu bar mistira biraa keessan galu waa'uma kana waa'in nama lakki akkasi jedhu kana dhugaa jirtu bichaa dubbannee ifa jirtu walitti dubbannee akkasittiin dhugaarti hundoofnee deemnetu achiin deemta akkaawuntii biraa banadhuu barbaadde. Lubbu yoo barbaachisaa ta'e lakkoofsa keessa WhatsApp natti wanta qabatamaa wanta na bira jiru ani hundaayyuu siif hin erga. Ayyee naa erga siin erga bakka. Hin dhuftachuudhaaf. Kanaanaa ani daa'ima ofii arguun barbaaddu. Ani bar waa baay'eetu jira. Ani kasitti himin eeggadda jechuun soomni hiikkaan warra musliimaatii fi sooma hiikkaan keenya wal bira beektu miti. Gaafa sooma hiikkaa mucaa kootiif kafana jedheen asii ijoolleen asii galtu jirti ijoollee asii galaa jirtu irratti kafana haga paantii haga kaalsii guutuu daa'ima kiyyaa ergee daa'ima kiyyaa hin barbaachisu jedheet deemee mucaan kiyya miskiinaa miti kafana Dubaay irraa dhufee salbaa jedhu uffatu jedheet maal godhee deemee miskiina beeta kiristaana taa'uuf deemee kenne. Bilbila situu bilooki goe moo ana bilooki goe kana bichaa dubbadhu bilbila eenyutu bilooki goe kana bichaa gaafadha. Sa'aatii 24 bilbiltee birrii jennaan birriin hin jiru siin jedhee bilooksi godhee jira. Aha anatu birrii jedheen jira ishi daa'ima keetiin kakattaani birrii ajiru. Meeti ingaminiiti qazzadhe haase asradde qas jedhee asradde. Ishi malkaam ani kasiin jee ishi kootu sittima. Ijaarsa manarran ture manan ijaara daa'ima keetii yoo akka tasnaannoo ka barbaaddu taate birri qarshii 10,000 bichaa ergii fi eebba isaarratti siin jee malee zannabaj daa'imni kun nu hedduu jira mee kanaan achi wanna biraa waa'ee maallaqa biraa hoo siin jee daa'ima keetiin abbaayyuudhaan jedhiiti kakadhaanii eebba kun keejii eebbifamaa beektu. Maaltu kakadhaa wanni kakadhu wanni takka hin jiru maaltu na kakachiisa wanti na kakachiisu wanni tokko hin jiru ani immoo. Malee wanni biraa siin jee ana malee takkuu gazzaba naa ergi siin jee si gaafadhee yoo jiraadhe natti meeshi. Ani sibira wanti waggaa 15 waggaa 16 wannan ifaajee keessaa sibira wanni qabadhee bahee jira mucaa koo barsiisu yuunivarsiitii jira abbaayyoon kiyya. Yuunivarsiitii jira mucaa koo immoo gaafa waggaa lammaatii koo bira teechisu gaaf tokko kootu na qarqaarisiin jedheen ture. Jiraachuu miti. Daa'imtu kun gaafa eebbifamu eebbarratti qarshii 10,000 oo dandeechi ergiifis siin jedhe malee wanna biraa siin jedhe asiin dura moo waggaa meeqaati? Jannaan maal jette hin qabu jannaa riikardinaati akkasitti arrabaan naa ergite bara akkasitti jira adda baabaayii siin baasuuf hin malee jabaa fa'aa xiqqaattu gaafa rakkoo hedduu wajjin baanee jirra gaafa toltee hedduu wajjin baanee jirra kan jedhu malee riikardiin kee guutuun as jira bee. Kasanii bara arrabaan isaa namoota riikardiin kee akkamatti jira bara. Kiiti koo si baasuun barbaadu sila nama hedduutu jira jettan nama hedduu kana biratti hin saalfattu wala riikardii keessan bane hin saalfattu. Inalaal ati nama shamaraati beeta ani yoo taate jechuun lasikkeete na hunji lasimmeete alnoorum sitti maamiti lasikkeete gana. Obboleessa koo dhaggeeffadhu manni kun nama meeqatu nu jala jira kabajaadhaaf isin dhaggeeffachaa jirra arraba nootinatu. Mana keessanis hin beeku. Ani wanni ishiin bilookin. Akkas goon. Wayyu. Zannabachi. Amma inni si gaafadhu inni daa'ima irratti waa'ee daa'imaa waa'ee duubarra deebinee naasofnu walitti haaramuu yaadan qabda waan ta'eef jecha waa'ee daa'ima karaa daa'imaa qofa haasofnu odoo dhiisne. Karaa daa'imaa lubbuu waalii jechuun abbaa daa'imaa kooti jechuudha. Daa'imni koo yoo isatti ulfaatee jiraate daa'imni koo yoo isa dadhabsiisee jiraate sumuna takka ofii kiyyaafis kan waggaa 5 waggaa 15 guutuu itti faaje wanna takka isin gaafadhu. Sumni takkas isarraa hin fuudhu ilma koo
kan itti uffise yoo isa barree jiraate kaalsi takkitti osoo irratti nambisin ani kafana isaa guutuu uffise daa'ima koo har'a galee irraa hin fuudha yoo naa kenne mucaa koo guutuu nan gaafatin naa kennu yoo gaafa barbaade dhufee haa ilaalu mucaa ofii yoo lakki immoo akka nama kaleessa wajjin nyaatee wajjin dhugee haadha ilma kootiitii jedhee yoo yaade daa'ima koo yoo nam ayaa hojjetattu haa jijjiiramtu yoo jedhe ilma koo gaafan bilbiluu bilbila biteetti kenne ergeen jira bilbila ofii kiyyaa bite saniin wal na agarsiisu isa taanani ani argaa isaa hin barbaadu maaliif nama tokko haga jaalattu jibbita beekte amantii baay'een isarraa qaba ture haga nama guutuu maatii koo guutuu firottan koo guutuu jibbuu na jibbisiisee maatii kootiin waan na kuteef hagan jaladhu san caalaa isa jibbee jira waan ta'eef bilbila koo ani mucaa kiyya isarraa fageessee yookaan immoo isa dhala guddisuu hin barbaadu garuu akka haadha tokkotti akka abbaa tokkotti haadhaaf abbaan numaa miti akka haadhatti mucaa kunatti agarsiisu garuu ani argaa isaa dubbii isaa wanni isa naan jedhu yoo nan danda'e ofii kiyya nan qarqara mucaa koo yoo lakki na bira taa'ee ishiin naaf haadha qaartoo jedhe ani isa bira taa'ee wanni tokko hin qarqaru wanna hin qarqarneef qaba waan ta'eef maaliif hedduun biratti gatee dhufe waan ta'eef waggaa 15 caalaa ifaa jee biyya hambaatas biyya keessattis jechuudha waa hedduun isa biratti gatee deemi ilma koo waggaa 3 waggaa 4 guddisuu biti san caalaa ta'uu danda'a wanni gatee isa biratti gatee ba'e jechuudha kana waan ta'eef wanni takkitti ani immoo maalin jedhee mucaa kana kuma 10 bilbili kuma 10 ergii maamnaan jennaan lakki kuma 10 ergee in eebbisiisuu mucaa koo maaliif ingeddan kafana guutuu ergee kafani kun hin ta'u jettee akkana aduu faasigaadhaaf ergee siin jedhame in eebbisiisuu hin danda'u ani ofii kiyyaafuu shaqaalaa ta'ee mana madaamii keessatti osoo mucaa kiyya yaadu wanni shintibeetii gandaa dhiquuf maaliifi osoon kuma 10 qabaadhe biyyaa baa gaafa duraammoo gaafa biyyaa na gaggeessu jedheen faazariin kiyya qotiyyoo gurguree na gaggeessu inni simbee kunaan jedhee ture har'a birrii kuma 10 eessaa fida'an har'a jijjiirannaan birriin kumni 10 mul'ate bareeddu dhaggeeffadha lakkoofsa waasaappii keessii faayar bilbila namaatiin si dawwale waan ta'eef waasaap irraa naasofna birriituu irratti qoxxoraa jira achii naasof waasaap irraan si dawwal baay'ee lubbu kenniif wiitii amma haayinaan jedhu kaswayya dheerate dhaamataan jiru kenna waa tokko dubbadhu yaadu ilaala ati amma duuba intala shakkeette intala kanatti boosee dubbachaa artiyoo no dhaggeeffadhu intala shakkee akkamii shakkite goote isii mana arabaa keessatti malee amma mana abbaa mana nama ilmi jedduu jiru dhaggeeffadhu no nama ilmi jedduu jiru murteema walitti deebi'uu kana murti abadan akkasitti agasanitti murteessuun isii tokko waan tokko jira waatu jira qabadhu sii galee namni haga fedhe wal jibba daa'ima wal jidduu qabu isallee dhiisi kaati dirqamoo taate ishiitu beeka seena garaa ishii keessa dirqamoo taate dirqama barmaal taateeti dirqamoo taate dhiiste deemti gaa'e no dhaggeeffadhu qaba agarree dhaggeeffadhu gurbaan agarsiisu abbaa manaa kan jirtu natti ergi asirratti miti asirratti miti keessan natti ergi wasaafirraa qoy waanam no danda'amu dhiis obsi amma isa jala galee ilaalin seena isa jala galee ilaalin jira isa jira jala galee ilaalin jira eenyu emmiti lakkoofsa kiyya si erguu wajjin suuraa poosti gootan sun nama saddeetanii daa'ima waliin eenyu qoy seena eenyu namni ati poosti goote tiktaakii jalatti sun nama daa'imaa fi nama tokko dubartii akkaa fi si inde haadha daa'ima kootitti ishuma haadha daa'ima kootitti ishiitu jibbee malee nuti waan ishii jibbine hin qabnu haadhuma daa'ima kootitti. Okay. Dhaggeeffadhu inni kan poosti godhe kennaan sitti anima ji'a darbe keessa gaafa guyyaa 21 haga guyyaa 21 kanatti ji'a darbe kana keessa poosti godhaa ture jechuu ishee si galee barreeffama garagaraa irratti barreessee tiktaakii isaa jala dubartii biraan arginen ishima jira ishimaa fi daa'ima sana. Obsaa waa tokko sitti maan na dhageettanii seenaa. An tokkoffaa laal ani nama haadha fi abbaallee hin qabne jedhe tokko naa jedhe ani waan qabatamaa si himaa akka inni nalan namni fakkeessuuf akka deemu kan ani sikkeetii kootiif halkanii guyyaa qorrina nyaata malee simmeetii kootiif miti siif gala amma ishiin laal waan ishii dhibee beekta haa ta'u normaaliin namni hoo jijjiirama argate hin jijjiirama haa jijjiiramtu abbaa manaa koo isa ganamaa hiriyaa koo wajjiin Dubaay fataa jennetti hin jiraachaa irraa waan madhee wada Itoophiyaa የመመለሴ ቻንስ ራሱ ጥቂት ነው kan jettu bicha sin ageechisu kan biraayyuu haa hafu
Amma jaarsa yoo isiin qalladee faasi aarsuudhaaf jetti shamarratu miira keessa yoo galte nama dhaabbachiisaa gooti dhaggeeffadhu. Bakka ijaaza itti buutee nama sawwajji suura isaa si erga nyaata wal nyaachisaa wal gurshaa wal obaasaa. Ati karaa keessa WhatsApp irraan na ergiiti ani shiitis naaf haa ergitu akkasitti waliin deemna let's go. Ani immoo koo siima sassisiibsamuu na dhuka ishiin amma akkana fuudhee maal jettu sassi himu. No marrajaan qaba jetteerti ishiinis suuraa ergitu WhatsApp. Normaalino ishii sitti muraan sitti nima dhugaa dha'ee. Fuudhee osoo hin ta'in na aarsitee ishiin nama biraa wajjin arginaan anis ni mucayyoo isaa wajjin. Jennee jireefu afaan meeqa asofta obboleessa. La fuudhitii miti qaba. Na dhaggeeffadhu laal fuudhitii osoo hin ta'in ishiin akkas goonaan anillee aareetoni fuudhe jeetoni samposote erge. Bakka tokkuma gaa isheenis akkasuma akkasumatti fudhadha isheenis akkasuma wanni biraan jiru atillee akkasii murteessuun hin qabdu ishiillee akkasuma hubannootiin gidduu keessa hin qabamu. Amma isiin amma siin araaramuun feetu ilmoo isii qofa beetti gabaabatti dubboo gobaasa. Ani immoo ilmoo kana immoo dulaan eeggattuma kanaaf ishee fuutee kakkana goote ani immoo daa'ima kana haadha fi ilma addaan bargar baasu waan hin dandeenye postotee toniin gisee hundaa erga maaliif ammallee taanaan anaaf ishii waliin ta'uu hin dandeenye malee daa'imti kun nulachuuf wal qixa. Firii ta'e fannaan aggoo toniin gurgurtaa. Garuu immoo amma seerri ishiidhaaf murteessaa ati garuu bakka hin gargaarta waggaa 18 darbe waggaa 5 bichaa darbe. Amma kootu daa'ima kana gaazexaa battanii argadhee si agarsiisuu ishii gaazexaa battanii argadhee katabaa argadhee seeta. Gaazexaa amma laal. Na fichisiisi obboleessu na fichisiisi. Ilaa. Mana seeraa tokko soodhatte amman talli kun biyya keessa jiraattee daa'ima waggaa 5 caalaa yoo taate. Si daa'ima fiqaada daa'imaa gaafataniitu abbaa biroo amata 8 fi guyyaa 5 harri amata 8 fi guyyaa 5 lidati isa eeggaddan kabaje. Okay shi fiqaada isaa gaafataniitu fiqaadni isaa haadha biroo taate haadha bira abbaa biroo taate abbaa bira jechuudha. Yoo daa'ima 5 waggaa 5 gadi ta'e garuu haadhumatti ejjejama. Dhiirri hin gargaara malee hin fudhatu haadhumaaf ejjamaa jechuudha. Amma waan sin jiru waggaa 8 ta'e daa'imni kun hin beeka waan ta'eef fiqaada isaa gaafachuu ni danda'ama. Seerrillee akkasitti fiqaada isaa gaafatee murteessa. Kanaaf dhageessitti nama fiqquseessa. Amma seerri akkasitti murteessa otoo seeraan si gaafatte jechuudha. Ganaa kana hunda walitti jechuurra ishii ati ilma dhiira taatee kanaa kophaa jirti arganiitiin fuunettee ilmoo guddisuun hagam akka ulfaatu suma irratti beeka dhageessitti nama na dhaggeeffadhu. Ati amma ilmoo kana ishii bira taa'ee gizee ilaaluu barbaaddi ilaaltee gizee dhaquu barbaaddi dhaquu sii wayyamu ishiidha kennitee ilmoo keena wajjin rakkachuu sii wayyaatu. Ofishiiti ishiin biyya namaa keessa hojjettee hattee guddifattu dallaaloo barbaadde ni ilaaltu. Sumarraa baasee bakka ishiin ittiin deemtu suni nama guddaafuu haalli mijatu beekta iddoon ishii sun baay'ee diilallaallee qabbanaa baay'ee diilallaadha mucaan gizee achi galeeyyuu baay'ee miidhamee dhufe ani immoo sarraatenyaa isa dhiirallee ni qaba. Sarraatenyaa ka shamarraallee hin qaba. Kan dhiiraa horii nyaachisaa manatti ani gabaa olii gad deemee toni hojjedha. Ka shamaraas hin qaban. Daa'imti kun sa'aatii 40 ishii haasofsiisii wajji firii ta'ii taphadhuu jedheen maal jetteen saayikilii sii bitaa jetteen. Saayikilii sii biteennaan abbaayyuu saayikilii noo sii bitame dibbii kana keessa gadi baasteen ooftu si haa bittu haya jedheen yeeshii jenna. Saayikilii sanillee binne nama saayikilii biti jetteen ishiin ergitellee tarii yoo boodan gaafattaa mindaa jedhamaa hiriyyaa kiyya akkaawuntii isaa irratti galchii fi bitiif jedheen saayikilii sanillee binneef uffata abbaa gadaa sii fidaa hirreechi ga'ee jetteen hayaa eeshinaa bitii jeen bituu fi dinnaan uffata amma abbaa gadaa ofirraa uffatee jiru kana an deemee surree walitti qabee toniin bitee fi fide achirraa maal naan jaa innaateen beetasaba ishiiti malee ana gargaaruun barbaaddu nun hin dubbisuu naan jee gaaf tokko rukutu. Ammanu qoy seena waan dubbadda. Ila qoy yaade dubbiin kee dheeraa munti haga baay'ee haasoftanii sirrii amma sana osoo hin taane formaata fi adillee akka carraa dhuftee seena dhaggeeffadhu. Bilbila bilbila afur qabdi isii kennaan bilbila afur qabdi. Seenaa qoy ati walitti deebi'uu hin danda'anii ilmoo haa agarsiisuu bakka jettu seenaa sirrii miti dhaggeeffadhu. Bakka ilmoo haa arganii wala agarsiisan malee walitti deebi'uu hin danda'an jettu san sirrii miti. Maaliif hin dandeenye? Akkuma ittiin barbaadattee dirqama qabdu. No akkasii miti. Wanni hin barbaadne maali qoratamuu qaba. Dirqama qabdu fedhonnaan fedhuudha mirga ishiiti marga. Aboo hin fedhuu miti gammuchaa gidduu jira seenaa. Yoo danda'ame walitti deebi'uudha. Seenaa akkasii miti.
ilma gidduu jira wal hubatanii rakkoo kan jidduu inni fuune. Aboogaa seenaati immoo kanan ta'in ilmoo tana kophaa kophaa guddisurra ilmoo tanaaf wajjin walumatti deebi'u seenaa gaariidha. Seenaa dhiisa walitti fedhuu jettee ammaati dirqamaan seera kamtu intaloon tun aariidhaan jette seenaa dhageeffadhu gurbaan kun akkam fuudhin iyyuu wanti isiin amantiin jiru arguma isaan fedhotte kan gabaabatti hin argeenye. Hai. Dhiisi gaati isa lama fudhachuu dandeettu sanitti ishiin bade heerumteerti ani immoo waa tokko waan qabatamaa waan taa'ee ishii ati muuyitiin haa godhu.